Akeeti geefte. Galata Waaqayyo. Alhamdulillah. Baga nagaan dhufte. Ameen baga nagaan eegdanii. Gaafiin qaba. Gaafadhu geefte. Okay, gaafii koo gaafachuun duratti suuraa reefu mul'isa suni isa kana ibsa isinii godhee gaafii kootti darbaa suuraa reefu isin mul'istan suuraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos miti. Gaafii kootti fufuuf jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos suuraan qabu. Inni suuraa hin kaane. Inni kuni fakkeenya yeroo inni lafarra deddeebi'aa ture akka kanatti fakkeenya kana argisiise jedhanii isa fiilmiin hojjetame malee kuni Yesuusii miti isiniin jedhanii dhibbatti jechuudha. Kanarratti galatoome baganaa deebistee garuu ishii Yesuus Kiristoos yeroo lafarra deddeebi'aa ture suurri moo qabsii kaataa ture? Namni yeroo san isa argee eebbifamaadha. Namni yeroo san isa argee yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos lafarra deddeebi'u suuraa isa kaase hin jiru. Kanaaf namni suuraa isa kaasee gooftaan Yesuus kana jedhee suuraa yoo lafa kaasee lafa isa hin jiru gooftaan Yesuus suuraa hin qabu. Laala itti fufaa nama tolta kana bilbila dhiifama itti fufaa shinan nufa hojiirti jira. Yohaannis Naamusaan dubbadha. Naamusaan isinirraa barachuun barbaada waan ta'eef isinirraa barachuun barbaada. Naamusaan natti dubbadha. Okay. Ni jira ni beeku gariidhaaf yoo taate malee ni jira. Ni jira. Fannoo Yesuus. Ay, amdiina oma. Okay, fannoo Yesuus bukkees baatii isaa. Haati isaa. Qoosii ibsa yeroo. Kana dhume uccuun Yesuus qullaa deemu uccuuffatee deemu ture. Isa siin jedhee Yesuus qullaa deema osoo hin taane innoo yoo maal uffata siin jedhan maal uffata siin jedhan maal uffata akka xiyyaa kan uffatamu suufa karabaatta uffatamu qumxa uffatamu maalee uffata maal uffata inni uffatu gogaa uffata gogaa namni suuraa Bisaamee Abumaazee bakka san dubbisaamee yoo dagamaa jiraate. Faan gartee fannoo Yesuus bukkettis haati isaa obboleettiin haadha isaa Maariyaam haati mana Qelophaa Maariyaam isheen Magdalaas in dhaabbatu turan. Yesuus yeroo sanitti haadha isaa bartuu isa inni jaallates ishee bukkee utuu dhaabbatu arge. Haadha isaatiin haadha koo ajaa'iba ilma kee jedhe. Ergasii bartuu sanaan immoo ilaa haadha kee jedhee bartichi yeroo sanaa jalqabee gara mana ofii isaatti ishee fudhate. Maarree. Dhaabbatu kaa. Maarree maali? Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee dubbii macaafaa fiixaan baasuudhaaf naan deebodhe jedhe. Qodaan daadhiin waynii dhangagga'aan keessa guute tokko achi hin dhaabbata ture. Daadhii dhangagga'aa sanaas waan akka cumaa buqqee hadhaa'aa isa bishaan Wajjin maal jettu sad Idami sadi. Nan dubbisaa natti na. Nan dubbisaa natti na. Ayo dubbis. Idami lama dubbis. Idami lama raa dubbis. Idami sadi dubbis. Esh maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisaa akkas jedha. Yesuusin erga fannisanii warri loltuu wayyaa isaa fudhatanii tokkoon tokkoon akka isaan ga'utti iddoo afuritti hiratan. Kittaan isaa garuu olii hamma gadiitti tokkichaan bu'e malee hodhaa hin qabu ture. Kanaafis koottaa kittaa kana hin tarsafannu. Ameen. Ameen. Yesuus gooftaadha.
Ha? Mhm. Eeshi. Eeyyee. Katitti gadi ga'u uffata Yesuus. Surreen uffatu, waan biraan uffatu. Kana Olii kana kee kana katitti kana kan gadi ga'u qaqqabu mu'as kana. Abu mu'as kaa atitti mul'isa. Dhahaa tokkicha Kunoo. kan gadi ga'u kana akkana kan uffata Yesuus. Namni hargee suuraa kaasee hin jiru barreeffamni immoo dubbateera. wangeela kee ergee. Okay. Weel lakkoon qabu. Garuu Ee waa kaas. Barreeffamni dubbatee jira kanaafuu nama Yesuus abbaa kamisa godhaa. dhufannee Garuu suuraan amma namoonni dubbatu kijibaadha. walii gadi hin deeman kun ani laa waan siin jedhe dhageessaa suuraan olii gadi deemu kun Iyyasuus miti dhibbaan dhibbatti. Abu mu'as haasofsiisaa amma khalaasi yoo osoo faraan deemtanii jiraata. Haasofsiisaa Abu mu'as sagaleen kee hin Waan jiru. jedhe gani waan jedhe suuraa irraa haasa'utti hin jirru. Yeroo isin Allah hadheettanii suuraa fiddanis hin amannu. Suuraan deengada namni bocee guugulii keessa kaa'e. Wanni guugulii keessa guute kun Yesuus jenneen amannu. Isintu baay'een keessan fudhatee Yesuus jettan yoo ijoolleen olii garagalchite Yesuus keenya jettan. Walii gallee waan irraa haasa'u jirutti bifa. Amma kana irraa haasa'utti hin jiru. Bifa foon kana irraa haasa'utti hin jiru. Yesuusii miti kun faranjiidha. Uffanni inni uffate kan akkam uffate? Suufa uffata moo kofa uffata? Isa kana akkasii namni hargee suuraa kaase. Bakki amma dubbisne kuni warri wangeellee amma dubbate kun uffata akkam uffataa jedhe. Uffata dhaa tokkoon jedha. Dhaa tokko qabaa Dhahaa tokkoon uffata dhahaa tokkoon kan asirraa uffanni dhahaa tokkoon dhahaa tokkooti moo kan dhahaa tokkooti miti. Kamiin inni Jalarraa tokko ilaa gubbatti gad dhaa tokko. miti maali reesla Kanaaf Iyyasuus uffata kana uffate yeroo lafarra deddeebi'aa ture. eeyyee kam uffate Namni hargee hin jiru kaa. kuna wangeela kee jechuu jira bar amma hin dubbisne ganni maal taate suuraa isaa bira kutu suuraa si gaafachuutti hin jiru maal fakkaataa adii moo gurraacha Yesuus hin gaafan uffatanii uffataman uffatu Yesuus. Uffata in uffata ani immoo gaafii korratti. No sanime yochun walii galla ganni teenya abshir uffanni uffatu kan akkami bakka amma dubbiste maqaa Yesuus hin jettee dubbiste kun 22 Yohaannis 19:22 irraa dubbiste itti deebime. Maal hin barbaadan Iyyasuus jiraata. Itti deebi uffata. Eeshi maqaa Yesuus nan dubbisa. Iyyasuusin erga fannisanii warri Erga fannisanii wayyaa isaa fudhatanii tokkoon akka isaan ga'utti iddoo wayaa eenyu fudhatanii qoddatan. Wayyaa Yesuus fudhatanii. Wayaa qaba moo qabu Yesuus? Wayyaa qaba ka? Goobas ameen qullaan deemu ameen anillee wayaa qaba wayaa akkami eeyyee itti fufi amma wayaan isaan jiratan san kan akkami. Eeyyee wayyaa dhahaa tokkoon dhahame san uffata. Huccuu dhahaa tokkoon dhahame tan akkamiin beeytame? Ani beeko huccuu kanuma ka huccuun dhahan tokko gubbarra ilaa jalatti huccuu gartee qaawni jidduutti gartee waa hin qabne miila itti kurukutii eenyutu guutumatti akkanatti gubbaatti kaayyatan jechuu kana. Biyya Arabaatitti uffata akkam uffatan mee biyyuma Arabaatitti uffata akkam uffatan? Arabaa fi Yesuus maaltu walitti fide? Eeshiyaadha ka biyya Arabaati Falastiinii bar. Filisteeni fi Yesuus walitti fide. Biyya Eeshiyaa bar uffanni isaan uffatan sani anyway uffata dhahaa tokko gubbaarraa ilaa gaditti kan kofoon uffatu karabaattaan uffatu maaliyaa kana teera uffatee xumaachaa kana xuchaa jechuun biyya kana walaa hin deemu. Abu Said eebbifamii ani waa'ee uffata gaafachaa jiru. Siigale uffata akka uffatu waaqayyoon kan kee uffata akka uffatu. Ati kun surreen uffatu fakkeenyaaf. Surreen jedhu kaa surreen hin uffadha Yesuus surree uffataa? Yaa? Surree uffata Yesuus. Waa'ee uffata isaati dubbatte irrattanii maaliif waa'ee uffata dubbatte? Ani inni irratti dubbadhee waan jedhe uffata jechuun isintu maarree jechuun namootni uffataa fi eenyu kan inni uffatu akkanaam Yesuus akkanaa miti jettee dubbatte nuti suuraa Yesuus hin amannu uffata akka uffatu kun wangeela kee dubbatee jechuu. Ila bakka kanatti namoonni baay'een isaanii isin biraas dadhaboonni jiru amantii da'uu kan godhatan nuuraa illee hin jiru. Kanarratti ani kanan dubbatu suuraa isin fiddan irratti maaliif ijoollee musliima mana koo dhufanii waan isaan dubbachaa suuraa mee akkeettu Iyyasuus suuraa hin qabuun jedhan namni yeroo san jiraate nuti suuraa qaban jenne jechuun isintu kiristaano warri gartee suuraa kana bocee guugilii keessa guru kiristaanuma faranjiiti nuu miti maanuu gonu ko matta gifti teenya. No nuti suuraa hin qabnu nuti suuraan Kiristoos hin qabnu afuura qoy diboona fiddan. Wanta san akkas godhe bira kooti akkasii suura qabdanii jedhe guugilli faranjii isinitti guure faranjiin kiristaana islaamaa miti warri isinitti guure Yesuus jedhanii
Jesus Faranjii. dem Google seni Jesus jedhiiti Muhammad jedhi barreessime suuru Muhammad mee siyaa fidu hin fidu hin jiru. Muhammad Jesus duune jedhe. ka. Muhammad Waan biyya sin lafaaf duune okay ka. waan sin Yesus jedhe ko biyya lafaaf ganni du'e. teenya ganni waa'ee du'an jedhe akkini jedhe Google keessatti yoo Yesus jette suuraa Yesusiif demoosiif fidu Yesus jedhe Naaf fida. Maaliif akka inni naaf fidu goobas beektaa? hayyee okay Muhammad jettee sii fida Muhammad Muhammad hin jiru ka galmee addunyaa irra yuun jiru ka waan sin Yesus jedhe Google keessaa suuraa na dhaggeeffadhu ganni teenya suuta jedhe ka bona moo ganna si biraan beekone kana kanatti ogutu waan jedhe Google keessa Muhammad jettee yoo barreessite Google suuraa Muhammad jedhee sii fida. Muhammad hin jiru ka jiraatu malee fidaa Yesus Aboosan sin gaafanne obboleettii ta'u ni jira moo hin jiru ni fidaa hin jedhe Muhammad jedhee suuraa Muhammad gasii yaasa gurraachaa fi adii. Kanaafuu inni seenaan qabuun nuyyuu hin jiru sin jedhe bara. Waan sin jedhe ni fida moo fidu Googlein sin jedhe dura goobasi. Okay goobas Waaqayyoo kan kee Yesus kan kee Googlein kee gayyaasa moo si gadi yaa suuraa isaa. In fida. Goobas Waaqayyoo keetiif Yesus keetiif misan kijiba moo dhugaa. Ishi nagaafachuu ka tasgabboofnee wal gaafatu. Eega Muhammad hin jiraan hin jiru jettee kijiba. Google keessaa akkasii gadi Googlein gartee beekum waan addunyaa kiristaanii addunyaatti sii guure nu miti ati miti Oromoo keessa kaa'e Yesus san Yesus keeti moo Yesus keetii miti. Ishi sitti akkuma Muhammad Googlee keessa galan suuraan isaa hin baane deebisa wajjinas si deebisa yeroo moo Jesus jettee Googlee irra galtu wanta inni si fiduufis siifan deebisa yoo si ta'e hin fudhatta yoo siif hin taane hin niistaa jechuudha. Si fidu jennee barna walii galee bara hin fidu Muhammad hin fidu jette hin fidu walii galee hin fidu fudhadhe hin fidu. Ishi. Yesus Kiristoos suuraa isaa gosaan siiga guura moo siiga dinguru Googlein. Hin gixxin godhee guura. Goobas san Yesus keetii moo Yesus keetii miti. Yesus miti fakkeenya isaati. Goobas fakkeenya jechuun maal jechuusa? Yesus moo Yesus miti. Yesus miti Yesus namni viidiyoo Okay kanaafuu kijibaami Googlein kijibeemi. In kijibee fakkeenya agarsiisaa jira malee. Okay allaqe bira kuti bakka bira kuti maal kana waan itti bira waan bira. Qoyka dhaloota kanaaf kan hin galle dubbachuu nan danda'a. Maaliif anaa fi ati bara ani uummataan bara anaa fi ati walitti taasisaa jira furadhe Muhammad hin jiru Yesus haguuga guure Yesus kijiba Googlein kijibde faranjii keessatti guure kijibe. Dara ustaaz akkana goonu. Waa'ee fayyinaa irratti haasa'u amma taniga waa'ee suuraa waa'ee fayyinaa irratti haasa'u amma ustaaz waa'ee fayyinaa irratti haasa'a. Mee qaama suuraa isaa kadhalati mucaan suni nama moo ilma dhiiraati moo akkamitti dhalate irratti osoo dubbatanii gaariidha. Dubbadha. Paastariileen hin jira paastariin dhaga'ama. Qaamanii gaaffii jalqabee. Paastariin ganni irra waan beeku natti fakkaatu nama asirratti nuti barsiifnee paastartii malee nama didas wanta miti. Sagaleen isaa biyya biraa jirti bara. Okay haa ta'u rakkoon qabni. Sagaleen biyya biraa jirti. Sagaleen qulqulluu miti sagaleen keessa dhabdee akka ganni tanaatti nama qulqulluu sagaleen qulqulluu. Maaliif qulqulluu miti? Qulqulluu. Gaafadhu ganni sagaleen isaa qulqulluudha. Sagaleen isaa qulqulluudha. Qulqulluutti waan amaneef garuu sagalee ol kaasaa dubbadha. Waan si sagaleen isaa akkuma keetii kan akkuma kiyyaa kana dhagaamti moo sagaleen isaa gadi buutu? Sagaleen isaa hin dhagaamu. Maarree duba ragaa kanatti bee dhuga baatu hankanuma siin jenne nuti. Amman dhagaama. Naa wajjin maanaaf jirtan. Citaa dhufa obboleessa qulqulleesse waachisuu qadhu kootu hin dinne hin buusnu tolchiiti kootu hin dhagaamu nuti uummatatti illee tolu. Lallabaa jedhanii miti lallabaa akkasii lallabaa. Ganni maal jettan wangeelatti ni amantaati? Nan amanee. Yoo ni amantaa dhugaan? Wangeelatti nan amanee wangeelatti yeella'u. Goobas Waaqayyo abbaan ana malee Waaqayyo hin jiru jedhee moo hin jenne? Eentu? Waaqayyo abbaan. Ana malee Waaqayyo hin jiru? Eeyyekaa Yesuus malee hin jiru. Akkasiin hin jenne. Waaqayyo abbaan ana bukeetti Waaqayyo abboomi kurnan keessaa tokkoffaa maal jetti? Ana biratti Waaqayyo biraafis sagadinaa jedha. Eenyu jedhe? Abbaatu jedha. Goobas abbaan akkana jedhe ana malee Waaqayyoon biraa hin jiru jedhe. Wangeela kakuu kamisa bakkeeddu. Ana bukeetti Waaqayyo biraa hin godhatinaa jedhe. Waaqayyo abbaan waaqummaa isaa kallattiin himate moo hin himanne? Himateera. Goobas Yesus Kiristoos akkuma Waaqayyoon abbaan himate kanatti Yesus Kiristoos ana malee Waaqayyoon hin jiru jedhee Yesus waaqummaa himate? Yesus moo? Yesus. Yesusi yeroo baay'ee kan dubbatu
Anattis Kanan jenna. amanaa abbaa Kana kootis kana jenna. amanaa. Wayyo ganni teenya ganni maa kana nu goote lafti Ameerikaa bira ganna. Maa kana nu goote waan si akkas Ameerikaa jirta welcome eessa jirta isteeta kam jirta? Lakkan Ameerikaan jiru nan qallade itti fufi. Areeda silaa si ziyaara. Waan jedhe Waaqayyo abbaan himate kallattiidhaan ani akkana jedhee ana malee Waaqayyo biraa hin jiru ana gartee kophaa kootiin akkanatti si boce ani akkana ana bukkeetti Waaqayyo biraan godhatina. Waaqayyoolii qirxama tolfamaan tolfatina akkana jedhee dubbate. Yesuus Kiristoos if irraanfate moo of dagate moo akka Waaqayyoo ta'e ani Waaqayyoo keessani jedhee himatee jira barattoota isaatitti. Ani waaqa Yesuusi waaqa garuu maaliif ani waaqa hin jenne kadhannaa nu barsiisuudhaaf. Waan ati hin jenne miti ani hin jenne. Waaqayyo abbaan himate moo hin himanne? Himate naan jette. Miti ganni teenya maal? Gobas ani waaqa jedhee himatee bara. Yesuus Kiristoos akkuma Waaqayyo abbaa sanitti himatee waaqani waaqa jedhee. Inni fakkeenya nutti agarsiisaa jira bara akka nuti isa kadhannuuf. Waan fakkeenya agarsiisus namni waan biraa agarsiisus mootummaa abbaa kootiin garuu jedhameera. Akkasi dhugaadha. Waaqayyottis amanaa, anattis amanaa, ifichattis, wangeelattis amanaa jedha ansani san hin jenne. Uma Yesuus maaltu itti amanna? Waaqayyo abbaan maaltu itti amanna? Wangeela maaltu itti amanna? Hundi Waaqayyo inni itti amanna. Wangeelli sagalee Waaqayyooti. Yesuus dubbii Rabbiitiin ergama Waaqayyooti. Ilma Waaqayyoo sin jettan biyya lafaatti ergame. Waaqayyo abbaan Waaqayyo abbaa isa waan hunda gartee gararraa jiru, waan hunda uume, ka waan hunda gartee hojjetu raawwatu jechuudha. Waan jedhe yes okay Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraan jira? Hin jiru. Gobas qaamni biraa waaqatu ni danda'a abbaa malee? Hin jiru. Gobas abbaan Yesuus alatti waaqa ni ta'a moo ta'u? Abbaan? Abbaan bicha isaa waaqa guutuu jedhama moo jedhama? Yesuus Kiristoos waaqa nama guutuudha. Isaan hin jenne Waaqayyo abbaan Yesuusin alatti hafuura qulqulluun alatti Waaqayyo abbaa jedhama moo hin jedhamu? Akkamitti jedhama hafuura qulqulluun alatti karaafuu abbaan Yesuusuma bar abbaan isuma bar isumatu foon uffatee dhufe bar. Afaan Oromoo waliif galla suuta wala gaafi kiyyaa sin galinse. Waaqayyo abbaan Yesuusin alatti ilma isaatiin alatti waaqa moo waaqaa miti? Ilma isaatiin alatti wajjin hojjetu. An waliin hojjetamu sin hin jenne. Amma gaafaan ani hin fuudhin duraas Abu Mu'aazuma. Gaafaan fuudhes Abu Mu'aazuma. Ilma gaafaan harkadhes Abu Mu'aazuma. Gaafa ilmi kiyyan jirres intalti kiyyan jirres dhiiruman. Yesuus Kiristoos abbaa durattis abbaa jedhama moo hin jedhamu osoo hin ta'in Yesuus Kiristoos osoo hin ta'in abbaan Yesuusin alatti hafuura qulqulluun alatti Waaqayyo tokkicha moo Waaqayyo tokkicha miti? Yesuus Kiristoos kophaa isaatti Waaqayyoodha. Ani Yesuusin si gaafadhe. Waaqayyo abbaan waan sin jedhe eenyu kan Yesuus biyya lafaatti erge? Abbaa. Isu hafuura qulqulluu akka abbaan tokkichi san Yesuusin alatti ilmaan alatti waaqa ta'uu ni danda'a moo hin danda'u? Hin danda'u Yesuusin alatti ilma isaatiin alatti. Hayyee hin danda'u mi? Gooba hin danda'u? Yesuusin alatti Okay. Haboo hundumaayyuu biyya lafaa irrattis waaqa irrattis ilmaaf kenneera. Okay, eenyu kenneef? Ammas dubbii jijjiirtu. Abbaatu kenneef. Abbaafoo eenyu kenne? Abbaaf eenyu kenne? Abbaan abbaadha bara ofii isaatiif iyyuu aangoo qaba. Waa hin qaba. Yesuus wayii qaba. Hin qabu miti osoo abbaan hin kenniniif. Kanaafuu kennee fi rakaa tokko ilma isaa biyya lafaaf kenne aangoo. Qaamni kenne eenyu kan fudhate eenyu? Kan kenne abbaa kan fudhate ille. Yesuus abbaarraa fudhatee mi? Eeyyaa. Abbaan eenyurraa fudhate? Abbaan eenyurraa fudhate? Ofiisaa iyyuu abbaadha eenyurraa fudhate? Kanaaf ofiif qaba jechuun ofiif waaqa jechuun Yesuusin ala qaba Yesuusin alatti waaqa abbaan miti. Yesuusin alatti kinoo aboo hundumaayyuu waaqarrattis lafarrattis akka inni qabaatu ilmaaf kenneera. Beekesanii miti. Qaama caaluu waan namaa kenna moo qaama sii gadii waa sii kenna? No, laal lafarrattis waaqarrattis aangoo hundumaa erga Yesuusiif kenne ati yoo Yesuus Kiristoositti amante abbaa bira sanirra hin jiru. Waaqayyo abbaatu Yesuusii kenne moo Yesuusitu abbaa kenne? Abbaatu Yesuusiif kenne sitti meera si deebiseera abbaatu Yesuusiif kenne. Gobas abbaa kenne abbaan ni qabaami jechuun aboo aangoo hunda Yesuus dura qabaami?
Aboo hundaa hin qaba garuu ilmaaf kenneera. Hin qaama kanneef inni qaba abbaa eenyu kanneef duraan ofiif qaba moo qaama kanneef jira abbaafoo? Abbaadhaaf eenyutu abbaan ofiisaati abbaa gatii ta'eef hafuurri qulqulluun keessa waan jiruuf ilmaaf dabarsee aangoo kenneera. An ilmaaf kanneef san isin jedhe. Okay. Eenyutu ergama Waaqayyo gara Maryam erge? Abbaa. Abbaa erge. Yesuusitu erge moo abbaa erge? Hafuura qulqulluutu erge ka abbaatu erge kana biyya lafaatti. Abbaatu hafuura qulqulluu ergama Waaqayyo erge. Abbaan yeroo ergu kana waaqa moo waaqaa miti? Abbaan waaqa. Goobas. Abbaa kana malee Waaqayyoon biraan ni jira? Konkumaayyuu hin jiru. Kanaafuu deebi'aa. Goobas. Kanaafuu Yesuus waaqa miti jechuu miti? Yesuus waaqa aangoo isaa kennameera. Hin jiru naan jenne amma. Yesuus kennameefira. Dhaggeeffadhu. Hin ariifatin lafarrattis waaqarrattis aangoon Yesuusiif waan kennameef. Aangoon si galtee malee bafusum hin danda'amu. Aangoon si galtee. Waaqayyoon aangoo aaboo dandeettii wayii irratti waan gartee mootummaa wayii irratti kanneef moo waaqummaa kanneef? Waaqummaa kenneef fuudhee waaqummaa waan kenneef. Waaqummaa namaa kennamti. Yesuus Kiristoosis barattootaafis kenne jechuudha. Yesuusis waaqummaa kenneefi. Baratootaaf immoo waaqummaa hin kennineef Yesuus Kiristoos. Waaqummaa nuuf hin kennamne nuuf. Maal kanneef? Nuuf ilmummaatu nuuf kenname. Nuti hafuura ilmummaa qabna. Akkas hin jedhu. Akkuma gartee ati dabarsi akkuma inni kanneef itti fuudhee dabarsee barattoota kennenis waaqummaa kanneef barattoonni 12 waaqa jechuudha. Baratootaaf waaqummaa hin kennineef baratootaaf hafuura qulqulluu annan deema mirga baakoo nan naqa iddoo isiniif nan qopheessa iddoon ani jiraadhu sanis isin dhuftanii hin jiraattu jedheen barattoota isaatiin Yesuus. Waaqni Waaqayyoon waaqummaa namaa kenna. Waaqummaan namaa kennamti. Yesuus Kiristoos calqabumayyuu ofiisaatiifuyyuu abbaa yookiin waaqummaan namaa kennamtiin jedhe. Yesuus Kiristoos osoo waaqummaan takka aaboon hin kennaminiif waaqa? Kennameef dhufe karaa biyya lafaa calqabumayyuu. Waan qabu kennameef moo waan hin qabne? Ati ilma keef waan abbaa taateef waan qabdu kennitaaf miti gahee kan kee kennitaaf miti. Waan inni qabne waan inni qabne Waaqayyoon kenneef moo waan qabu kenneef? Yoo jettu waaqummaa ni kennamteef jetta. Aaboonis ni kennamteef jetta. Waan qabu Waaqayyoon kenneef moo waan inni hin qabne Waaqayyoon kenneef Yesuusiif? Kanaafuu abbaan isaa waaqummaa kenneefiira gooftummaa kenneefii jira. Waaqummaan nama kennamtiin sin jedhe waaqummaan. Inni nama miti. Yesuus nama miti kaa. Yesuus waaqa. Waaqayyo abbaadhaaf waaqummaa eenyu kenne? Inni abbaadha ofiisaatiif abbaaf eenyu kenna hin qabu waan qabu. Yesuus Kiristoos waaqummaa qaama kenneefii jira. Waaqummaa nama kennamtiin jedhe nama jedhe. Yesuus Kiristoos calqabeeyyuu waan hunda dura Abrahaam dura Musee dura hin jenne yaa gooti kiyya jiraachuu sayxaaniin Abrahaam dura jira. Sansiin hin jenne. Jechuun deebi'oos ni deebisu fudhadhaa kan deebii miti waan jedhe sirra ani dhugaa rabbi faraanis deebi'ee waaqummaan tun namaaf kennamti akkuma namni garte waa walii kan wada dabarsee walii kan. Namaaf hin kennine kaa Yesuus waaqa bar Yesuus waaqa Yesuus gooftaa. Eenyu kenneef eenyu Waaqayyo abbaa waaqummaa eenyu kenneef? Waaqayyo abbaan ilmaaf aboo kenneera. Sansin gaafanne waaqa ganni sirraa xumura ganni teenya Waaqayyo abbaadhaaf eenyutu waaqummaa kenneef? Inni ofiisaatiif waaqa abbaadha sin jechaan jira bara. Okay, waaqni waaqummaa isaa ofii qaba qaamni kenneef hin jiru. Yesuus Kiristoosiif eenyu waaqummaa kenne? Abbaatu kenneef. Abbaan kun waaqaa miti ulee dabarsee kenne? Dabarsee kenneef dhaaltummaa kenneef. Kanaafuu abbaan waaqaa miti. Abbaan waaqaa miti mi? Ammaan booddee erga Yesuus karaa biyya lafaa dhufe abbaan waaqa moo waaqa? Abbaan waaqa moo waaqaa miti amma? Amma abbummaa kan qabu Yesuus malee isa sanii miti. Nama Yesuus beeku. Waaqayyo abbaa kan jedhamu hin jiru mi uli abbaan waaqaa miti mi? Amma Yesuus Kiristoos hin beekne abbaa beekuu hin danda'u. Nama Yesuus beekutu abbaa beeku. Sansiin hin jenne. Sansiin hin jenne. Eega waaqummaa dabarsee kenne abbaan waaqummaan qabu mi? Amma isaa wal keessa jiru sagalee waan wal keessa dabarsee kenne wal keessa waan jedhe Waaqayyo abbaan waaqa moo waaqaa miti amma moo nama amma? Nama miti waaqa inni amma aangoo qaba. Kanneen jiranaan hin jenneeti waaqummaa isaa dabarsee Yesuusiif. Guutummaa Yesuus yoo beekte. Gimmaasha kanneefi. Dhaggeeffadhu Yesuus yoo beekte abbaa beekta. Yesuus hin beektu taanaan jeennata miti jaanuu arguu hin dandeessu. Aboo waan si gaafadhe malee waan biraa maasoo karaa kana deemuu jedhe wadaalaan deebiin kaa. Yesuus Kiristoos
waaqummaa waaqni fuudhee dabarsee kanneefimi. Abbaan waaqa amma waaqa miti muli. Jarri tokko adda baaniin beeku. Jarri tokko isin hin jenne baran hangaafin kiyya kanaa ber waaqummaa kanneefimi Yesuusiif. Maaloo ka afaan Oromoo moo afaan Amaariffaa sitti haasa'u? Waaqni meeqa? Waaqni meeqa? Waaqni tokko. Abbaadha moo Yesuus? Tokko hafuurri qulqulluun tokko waan ta'eef tokko. Eenyutu Yesuusiif kanne? Abbaatu Yesuusiif lafarrattis waaqarrattis aangoo akka inni qabaatu kenneef. Waan qabu kanneef moo waan hin qabne kanneef? Waan qabu kenneef aangoo isaa kenneef. Hin qabu waan qabu namaa kanna moo waan hin qabnes si kannama? Kan qabu irratti akka inni dachaa argatamuuf hin dabalamaafi. Kan hin qabneef immoo ittuu hin kennamaafi. Eenyutu akkas jedhe siin? Waan qabu naa kanname? Eessatti Yesuus aaboo eessa qaba duraan? Aaboo waaqaa fi lafarratti eessa qaba Yesuus osoo abbaan ittiin kanneen? Kenneefi rakaa amma aboo kan qabu. Waan qabu waan hin qabne kannameef ka guyyaa keessaa kannameef himi? Hin qabda taanan itti siif dabalamaa hin qabdu taanan dachaatu siif kennama. Kanu. Aaboo duraan ni qaba. Yesuus Kiristoos duraan aaboo fi aangoos waaqaa fi lafarra ni qaba duraan. Hin qaba. Eessatti qaba? Yesuus Kiristoosii calqabumaayyuu waan tureef. Amma kan calqabumaayyuu waan tureefi. Calqabumaayyuu waan tureef. Yesuus Kiristoos duraaniin aaboo waaqaa fi lafarratti duraanuu naan qabaa kan jedhu. Yesuus Kiristoos ikkoo lafarrattis waaqarrattis aangoo qaba. Isatti amantu malee ikkoo abbaa arguu hin dandeessu. Yesuus Kiristoos aaboo waaqaa fi lafarratti hin qaba jedhe moo aaboon waaqaa fi lafarra naa kennamte jedhe? Kennamee maali tokkuma bar kuni garaagarummaa kennamee. Tokkoo miti qabaachuunii fi kitaaba kana wangeelli kuni kan kooti naan qaba. Wangeelli kun kan kooti jechuuf wangeela kana genniin naa kenna jechuun wal adda. Maal taate genni? Maarree kanaafuu kennamee fi rakaa aboo qabaa bar Yesuus. Mana kana genniin naa kennan jedhe manni kun kan kooti duraan. Siif kennamee rakaa jiraachuu dandeessa. Koot turee manni kun duraan. Kan keen turree erga siif kenname immoo kan keeti. Gobas kanaafuu Yesuus Kiristoos gonkumaa aangoo duraan hin qabu jechuudha. Biyya lafarratti kennamee jechuudha. Ishi kan duraan amma garuu aangoo hin qaba. Hin beektamiti amma aangoo qaba. Isatti amantu malee. Namni aangoo hin qabne anuu aangoo hin qaba. Abidduun aangoo qaba. Sayitaanni aangoo hin qabu. Waaqayyo seenaa kan jedhame eenyu? Seexanni ajjeesuuf balleessuuf aangoo qaba. Yesuus garuu jiraachisuuf aangoo qaba. Aangoo mitsan. Aangoo moo aangoo mitsan. Jechuun biyya lafaa kana bulchuun waaqayyo seenaa kan jedhame san eenyu biyya lafaarra kan bulchu biyya lafaa kan hogganu. Yesuus immoo seexaana. Biyya lafaa kan hogganu moo? Biyyi lafaa kun koo taakkuu takka bar Yesuusiif taakkuu takka isa jala jirta. Ansan siin jedhan hawaasni gaafa seexaanni aaboo biyya lafaa tanarratti qabamu hin qabu. Amma Yesuus dhufutte kinoo ammayyuu sin irratti qaba miti. Qabamu hin qabu hin qaba jedhi ka. Seexana wajjiniin tarreen hin taa'an ani waa'ee seexanaan beeku. Ganni seexaanni aaboo ajjeesuus waan raawwatu biyya lafaa kana gartee aangoo itti qabamu hin qabu. Ani seexana waa'ee seexanaan beeku waa'ee quraana keessatti waa'ee seexanaa. Ayyesi gaafadha. Seexaanni Yesuus Kiristoos irratti aaboo qabamu hin qabu. Eentu? Seexaanni Yesuus irratti aaboo qabamu hin qabu. Hin qabu. Eenyu kan Yesuus fuudhee gartee fiixee gaara mana qulqullummaatii fi gaararra geessu ture. Yesuus immoo seexaan achi geessu ture. Geessee godheeraaree gara gasheeraaree ajjeeseeraaree. Ansan siin jenna eenyutu olii gadi eenyutu Yesuus qorachuu ture. Seexaana Yesuus qoruu ture moo seexaanaatu Yesuus hin qoruu ture. Yesuus ikkoo nama hin qoru bara seexana waan ta'eef seexaanaatu Yesuus hin qoruu ture moo Yesuus seexaana qore. Seexanatu Yesuus hin qore akkuma amma isin qowaa jiru kan akkuma amma isin keessa ta'e Waaqayyoo keetirratti aboo qaba. Waaqayyoo kan keeti. Aboon qabu ka. Inni bara kan jedheeni gara gubbaarra hin baase. Gara kanarra addunyaa kana sinan kenna gara of gara gasheedhin. Of gara gasheedhin. Baase moo baadhatee fuudhee Yesuus Kiristoos fiixee mana qulqullummaa gaararraas Yerusaalemis geesse moo geessine fuudhee Yesuusin. Olii gad eenyu deemu tureen. Ingeesse malee maaliin goone Waaqayyoo kan kee akkasitti deemaani duba. Amma ati si keessa ta'e kan Yesuus sheetaana ta'e ustaaza yoo Yesuus sheetaana ta'e sheetaanaa fi Waaqayyoon gaafa kan waliin lolleessa. Walitti yoo maraaraman. Gannisha.
Yoom ofii waliin Dhiira sana dabarraa isin